Qormaanni ga'eera yeroo naaf immoo baay'ee xiqqaadha. Barnoonni si hafe hedduu ta'ee sammuun kee dhiphachaa jira. Har'a kallattiin tooftaalee qo'annaa yeroo gabaabaaf furmaata siif fidaniin dhufeera. Barattoonni baay'een yeroo dhiphina kana keessatti dogongora guddaa hojjetu. Ati garuu mo'ataa taatee akka baatuuf har'a kallattiin step by step sitti agarsiisa. Qalamaa fi waraqaa qedeeffadhu ammuma jalqabna. Mee yaadi guyyoota muraasaa si hafan kanaan kitaaba hundumaa jalqabaa hanga dhumaatti dubbistee fixuu ni dandeessaa? Deebiin isaa lakki hin dandeessu. Guutummaatti sitti ulfaata. Yoo yaaltee sammuun kee ni dadhaba. Kanaaf tarkaanfiin kee inni jalqabaa pilaaning yookaan saganteeffachuudha. Amma wantoota kanneen adda baasuu qabda. Tokkoffaa barnoota maaltu si dhibbisaa jira? 2 mata duree kamtu qabxii guddaa qaba? 3 maal dubbistee maal immoo akka dhiisuu qabdu har'a adda baasi. Saayinsii sammuu yookaan niiroo saayinsii akka jedhutti yeroo dhiphina keessatti sammuun kee baay'ina ragaa yoo keessummeesse waan dubbiste hunda dafee irraanfata. Wanti biraa fi gochuu si barbaachisu qalamaa fi waraqaa harka keetti qabadhu. Yeroo gabaabaa kana keessatti yuunitii hedduu dubbistee sammuutti qabachuuf dandeettiin kee isii daangessuu danda'a. Tooftaan isaa active note taking yookaan nootii qo'annoo addaa qabaachuudha. Mata duree tokko yoo dubbiste iddoo ijoo fi jechoota murteessoo qofa waraqaa irratti gabaabsi keessaa baasi. Tooftaan kun sammuun keessan yaada dhiphina malee gadi fageenya xiinxaluu uuma. Iccitiin guddaan kanaa halkan qormaataa sana yookaan ganama gara daree qormaataa yoo deemtu kitaaba guutuu saaquun hafee nootii gabaabduu ati keessaa baafatte sana qofa kallattiin ijaan dubbistee seenta. Tooftaan kun gaafii barattootaa baay'ee qo'adhee osoo yeroo qormaataa dagadhe hoo namoota jedhaniif furmaata ta'aafi. Barattoota kiyya asirratti dhimma guddaa tokko irratti xiyyeeffannoo keessan naaf kenna. Sababa guyyoota hafan baay'ee xiqqoo ta'aniif barattoonni baay'een ni jarjaru. Kanarraa ka'uunis kitaaba kaasuun achirraa gara workishiitti barsiisaa kennuutti deemu. Achirraa PDF Telegram irratti gadhiifame hunda daawunlood godhu. Itti dabalanii kitaabota gargaartota kan akka Extremii, Galaxy fi akka fakkaatan dubbisuuf kaasu. Sammuun kee attention isaa guutummaatti akka dhabaa deemu taasisa. Wantoota dubbiste hunda irraa beekta malee konseptii yookaan yaada bu'uuraa sirrii ta'e tokkollee of keessatti hin qabu. Kun ammoo qormaata daree keessatti maalii sitti fida beektaa? Gaafii dubbistee ni hubatta. Filannoo jiran hunda ni beekta. Garuu deebii isa kallattii sirrii ta'e exact answer filachuu irratti sammuun kee ni rarraafama, si dhiba. Sababni isaas dubbisni kee qulqullina irratti kan xiyyeeffate osoo hin taane baay'ina irratti kan xiyyeeffate ture. Kanaafuu furmaanni 100% amma wantoota dabalataa hundarraa of qusadhu. Xiyyeeffannoo kee guutuu wantoota lameen kanaa gadi qofa irratti godhi. Tokkoffaa kitaaba kee isa kallattiin barachaa jirtu. 2 workishiitti yookaan qormaata kanaan dura barsiisaan kee dareetti siif kenne. Yoo barataa kutaa 12ffaa taate kallattiin qormaata intiraasii waggaa darbe fi moodeela egzaamii kee qofa irratti fookas godhi. Yoo barataa kutaa 8 taate ammoo qormaata ministirii fi moodeela jiran qofa hordofi. Wantoota biraa hunda irraa cufi. Fookasii kee guutuun tanneen irratti godhi hojjedhu. Barattoota kiyyaa qabxiin itti aanu inni baay'ee murteessaadha. Haala bahiinsa qormaataa yookaan egzaam istaandard hubachuudha. Qormaata hunda ija tokkoon hin ilaalina. Yoo qormaata daree faayinaal egzaamii kan qoramtan ta'e kallattii waa'ee barsiisaa keetii yaaduu qabda. Barsiisaan sun kanaan dura gaafii akkamii baasa? Gaafii isaa madaaluu irratti hundaa'i. Sadarkaa dandeettii inni yookaan isheen gaafii itti baasan tilmaamuun qormaanni sun hagam ulfaachuu akka danda'u dursoo hubachuu sirra jira. Keessattuu gosti gaafilee dhufu kallattii mala itti dubbistu jijjiiruu qaba. Fakkeenyaaf qormaanni sun true false yookaan daashmulaa yoo ta'e haala dubbisaa keetii haala bahiinsa gaafilee wajjin jijjiiruu qabda. Mee dhimma kana irratti wanta tokko sitti haa himu. Barattoonni hedduun rakkoo guddaa tokko qabu. Ani dhuunfaa kiyyaan yeroo baay'ee erga sirriitti dubbisee daree qormaataa seene booda gaafii daashmulaa irratti deebii isaas sammuu kiyya keessa sirrii nan beeka. Garuu qubee guutuu jechicha waraqaa irratti barreessuu nan dadhaba. Mee namoonni rakkoo akkasii qabdanii fi kanaan dura isin mudatee koomentii irratti anas dhibeera jettanii naaf barreessaa. Meeqa akka taane haa ilaallu. Furmaanni isaa daddafanii yeroo dubbistan jechoota ijoo harka keessaniin barreessanii shaakaluu qofadha. Ammas dhimma biraa kan dubbisaa gidduutti si mudatu osoo dubbisaa jirtanii mata duree tokko yookaan konseptii tokko osoo isin hin galin yoo hafe maal gootu? Barataan baay'een yeroo kanatti dogongora hojjetu. Irra deddeebi'ee fuula tokko irratti yeroo gubu yookaan kitaaba biraa jijjiiree dubbisuuf yaala. Kun yeroo gabaabaa kana keessatti si miidha. Malli isaa inni sirriin dandeenyaan kallattiin barsiisaa kee gaafadhu. Yoo sun hin taane ammoo barataa cimaa kan dura mata duree sana dubbisee gaafadhu. Yoo kana gochuu hundumaa hin dandeenye ammoo teekinooloojii harka kee jiru fayyadami. AI yookaan artificial intelligence kan akka ChatGPT fi Gemini irratti kallattiin gaafadhu. Isaan afaan Oromootiin bifa baay'ee salphaa ta'een yaadicha kallattiin si hubachiisuu danda'u.
As irratti garuu dogongora guddaa barattoonni baay'een AI yoo fayyadaman hojjetan tokko sitti haa himu. Yoo AI gaafatan kallattiin mata-duree kitaaba keessanii irratti himtanii kana naaf ibsi jettu kun dogongoradha. Maaliif? Sababni isaa AI'n sun ragaa addunyaa irra jiru hunda walitti qabee waan yaadu konseptii fi yaadota sadarkaa addunyaa sitti fida. Kuni ammoo sadarkaa kutaa keetiitti kan si hin barbaachisnee fi si bittanneessu ta'uu danda'a. Furmaanni isaa inni sirrii maali? Iddoo kitaaba keessan irratti isiniif hin galle sana kallattiin bilbila keessan screenshot kaasa. Erga screenshotii sana ChatGPT yookaan Gemini'f erguudhaan akkanatti ajaja. Mata-duree suuraa kana irra jiru kallattiin haala kitaaba kiyyaa fi sadarkaa kutaa kiyyaatiin afaan Oromootiin salphaatti naaf ibsi. Kanaan AI'n sun kallattiin deebii sirrii gaafii keessa waliin wal simsiisuu qofa isiniif deebisa. Barattoota kiyya yoo kallattiin AI haala kamiin barnoota keessaniif fayyadamuu akka qabdanii fi haala kamiin gaafattanii deebii sirrii argachuu akka dandeessan viidiyoo addaa qophaa'e kan biraa yoo barbaaddan ammuma koomentii jalatti AI studying jedhaa naaf barreessa. Baay'inaan yoo naaf barreessitan viidiyoo isaa kallattiin isiniif qopheessa. Wanti biraa baay'ee murteessaa isinitti immoo barattoonni baay'een iddoo qormaataa irratti bahu jalqabaa hanga dhumaa erga dubbisanii booda ahaa hunda qo'adhee xumureerra naaf galeera jedhanii yaadu. Garuu kuni suruma dogongoradha. Dubbisuu qofaan sammuu kee keessatti seef hin ta'u. Wanti isin gochuu qabdan erga dubbistanii xumurtanii booda kallattiin kitaaba cuftanii of gaafadha. Maalan dubbisee? Qabxii ijoo maalii jettanii of qora yookaan gaafilee mata-duree sana waliin wal qabatu hojjedha. Asirratti garuu gaafilee hojjettan istaandaardii yookaan sadarkaa keessaniin kan madaalu ta'uu qaba. Mata-duree wal fakkaateef qofa gaafilee kitaabolee durii irra jiran kan xiinxalii fi beekumsa gadi fageenyaa dabalataa gaafachan hojjechuuf yeroo kee hin gubin. Kuni barataa cimaa qophii isaa xumuratee dabalata waan haaraa baruu barbaadu ta'a malee barataa guyyaa muraasa keessatti qormaataaf qophaa'aniif garuu daa'imummaan akka tabba ba'uuf yaalu itti ta'a. Dhumarratti chaanaalii keessan kuni baruu tiyuub galma keessan bira siin ga'uuf deeggarsa xiqqoollee ta'u isiniif gochuu waan danda'u subscribe gochuun miseensa ta'a. Akkasumas telegram gruupii keenya join godha. Viidiyoo kanaan dabalata gaafilee qormaataa irratti gaafilee hin beekne haala salphaan haala kamiin akka tilmaamtan viidiyoo hojjechuuf yaaduun jira. Viidiyoo sana daddaffiin yoo barbaadan koomentii jalatti next video naan jedha. Qo'annaa gaarii isiniif haa ta'u. Galatooma.